laganna nyaata godhuun of miidhaan taatee fi kan qabduu jedhanii warri dubbatanii jiran no optionii biraan qabdire atne gidama taate harana dabsirratti ta'u ittiin defend gootu laganna nyaata godhu laganna nyaata kanaani gaafachuu jiru warreen nu dhiyeessuu jira murtiitti dhiyeessuu jira mani murtii is powerless Itoophiyaa keessatti mani murtii wanni jira malee waajjira jira malee bakkeetti nam fidanii jira malee the independence of judiciary crisis hama khee jiraachuu isaa erdeddeebi nulleen dubbanne jirra fakkeenyaaf mani murtii onni independent ta'e hojii hojjechuu danda'u yoo influence qaam khamiintiyyuu irra bilisa yookaan dhiibbaa qaam khamiin irra bilisa ta'e mani murtii ta'a amma immoo wanni akkasiin jirtu organs of government ennuun sun judicial legislative executive warreen kunini cuftinu executive jal jiru jechuudha under the control of one person rule mootaa ila sillaasee durii manuma fidee achumatti murteessaa mitoofedha bitta achumatti reenaa fidii rees irra fudhate garsiidhiisa ila sillaaseen dure amma immoo Abiy Ahmad warroota of directly appoint godheeni political prisoners haq nam dhowwee nam irratti taphachuu jira fakkeenyaaf qondaaltota adbilisuma Oromoo fudhachuu dandeenya bitta sun qofaa miti war siyaasaa hedduu fudhachuu dandeenya hamani murtii bilisaan gallakkes hamani murtii wabiin gallakkes qabanii ukkaamsanii gubbataanii warra kanarra eeguun dandeettu gadiyoo ximootoo sam yeroo dhiyootan fidanii man murtii dhiyaate yaala baqqalee garbaa dhowwachuun kan dogongor mani murtii dhuufi is a drama Oromoon waan inni drama xixiqqoo mirqaanuuf hin beeku malee ani drama mani murtii gadiyoo ximootoo sajjajuu hin danda'u because power akkas hin qabu jechuun akka seeraatti hin qabu gadiyooni ballangaati nami mata wanni bakkubee nami mata beeta hojiin abbaa langa jechuun mootummaa biyyatti bakka buutee waan national crisis uumuu danda'a fakkeenyaaf biyya keessa bombiin darbatamte lamiileen nagaa yoo miidhamte nama bala sun geessis imalta warra mootummaa miti mootummaa fi governmentii waltilaaqanii jiran ammaan ta'an mootummaa fi biyyi waltilaaqanii gargar hin ba'an bakka paartii biltsiginnaa defend godhuuf warra dhaabbata waan ta'eef warraan mani murtii bitta akka sedheeni Oromoon madaqan Oromoo as cabbaruuf akkas godhan malee mani murtii power akkas hin qabu mani murtii bilisaallee hin jiru manneen murtii dhiibbaa qaama raawwachiisa jala jiranii kabiraa immoo akkuma atu kaafte nyaata lagachuun tooftaa qabsoo isa tokkodha isa tokko qofa jechuun leen dandeessa mana hidhaa keessa namni jiru hidhamuu jechuun mataansaa mirgi sirraa mulqamu jechuufi mirga sirraa mulqamu jechuudha hireen ittiin dhiibbaa isaanirra ga'e morman mana hidhaa keessatti isin dabalateellee namooti mana hidhaa keessa turan nyaata lagattu dhiibbaan mana hidhaa keessa jiraate karaa poolisii karaa qorattootaa dhiibbaan irra gaggeeffame this is universal erga maatama gaandiin faan jalqabanii waan addunyaan itti jirtu hidhamtooti siyaasaa hidhamtooti manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran jechuudha wanni guddaan maa inni dhugaa warra kanaa harka namoota babbadoo kanaa harka akka kuftee jirtuu fi namooti ala jiran immoo warra kanaaf sagalee ta'uu akka qaban yeroo kamiyyuu akka warra kan hin daganneedha waan achi dhageenyu jala buudhaan simbiraan ga'uu itti fufnaa jechuu gara fuulduraatti daawwattooti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Akkanuma guyyaa lammeessoo fi laganna nyaata harka qabu hooggantoota siyaasa Oromoo kunini tooppikii ittaanuun ammoo godina Baalee Bahaa bakka gargaraatti dhukkubii gaalaa horiirratti argame soda guddoo uumee jira dhukkubii kunini dhukkuba gaal ifur mallattoo akka furriifaa dabalataan ammoo dhiigatti afaaniyaa gaalii achi ukkaamamee achiin duuba duu jiraadhanii dhukkubii kunini gaal hedduu baasuu dubbatama godin Baalee keessa aanaalee akka Sawwana aanaa Raayituutii fi beeltoos bakka dhanfaa babal'inaan argamuu dubbatamaa Raayituu qofirra gaal 150 ol ijjeesu BBC'n gabaasee Abiraam Yarmirra maal jedhu aanaaleen gammoojjii Baalee amma maqaa roofte Sawweenaa Raayituu fi beeltuu jedhaman kun aanaalee horsiise bulaati aanaalee naannoo Sumaaleetiin illee waldaan geessan gar Sawweenaa nama beeltuu laga hidhaa naannoon jedhaman kun naannolee Sumaalee waldaan geessanii fi aanaalee gammoojjii immoo aanaalee giddugaleessa Oromiyaa fi giddugaleessa biyyaarra baay'ee fagoo remote irratti argamanidha. Odeeffannoo garasii BBC'n barreesse maal jedha aanaalee gammoojjii Baalee keessatti dhibeen beekamne gaalli hedduu miidhamaa akka jiran lakkoofsa amma ati eerte kunillee lakkoofsuma gabaasa BBC kanarraa arganneedha. Raayituu qofa keessatti gaala 150 dhumeedhani. Mallattoon dhukkuba kanaa gaalli furii yaasa jedhanii afaanii funyaaniin dhiiga dhangala'aa afuura kutaa akkanumallee qaama bobbaa fi wal hormaata gaalaatiin
dhiigiin dhangala'aa jedhanii amma yaaddoo guddaan gaalli qofa osoo hin taane dhibeen kun dhibee namaatillee jedhanii dhibeen akkasii naannoo sanatti namarratti mul'ateera kan jedhu odeessi qabatamaan achi arganne mul'isa namarratti haga yoona odeessi jiru namni lubbuun darbe hin jiru haa ta'utii gaalli baay'een dhumaa akka jiran dhagaati jirra kan osoo gaala elmachaa jiru gaalli jalaa kufe jira jedhani akka odeessa BBC kanatti caamsa 22 kaaseeti amma odeessi naannoo sana bahee raayituu qofa gaalli 150 akka du'e veterinary ogeessa yaala looniitirraa ka argatedha jechuudha dhibeen kun sa'aatii 12 hanga 24 gidduutti gaala ajjeessa jedha. Yaa dhukkubi akkana kunini godinaalee Oromiyaa keessa baay'inaan naannoon akka Sumalee faani Itoophiyaa keessa Affaar faa Oromiyaa keessa ammoo naannoleen akka Booranaa Baal Harargee mogga tokko akkasumas naannoo Arsiillee akka ta'e tokko bakki baay'een karrayyuu dabalatee bakka horsiisa bulaan baay'inaan jiraatu jireenyi warra horii irra xiyyeeffata horiin kun yoo horii nu gaala loon irreellee horii jedhanii walitti yaamanii qabeenyi guddaan uummati kun qabu waan akkana kan uummati horsiisa bulaa waan inni jiraatu gaala gaalii tokko amma birri kuma 100 faa gurgurama nami nearly kuma 100 jala ga'ee jira kuma 100 jala dhiyaate jira looniyyuu loonu gaafani kuma 100tiin bitanii abbaan amma horsiisa bulta tokko faa dhukkubi akkana kun seenuuni jireenya uummata irratti iyyuu qisaasam guddaa geessisa nam gaalii baay'een jala dhumatee jiraadhani lakkoofsaan olaanaan horiin atelmatti am jala haati yoo saati muraasaan booda kufeduu waan abbasumti dhagaam walumaan beenna kaan ammoo dhukkubi kunini namoonni corona virus covid kana wal fakkeessuu jirani in qulqulloomne ogeessota dabalatee namoota HBBC'n dubbise dhukkubi kun covid ta'uu noolu probably geessi qorannoo wani dhaqqaban hin jirtu dhukkubi covid-19 kun beeki bineensota irratti argamaa ture biyyoota hedduu keessa yoo dhageettan bineensota mana saree faa qaxurree faa irratti argamu dubbatama armaan dura amma wanni confirm godhamin jiru garuu amma ukkaamsufa furri funnaaniyaasufa saati muraas keessatti eegi qabamee duub dandamachuu dhabu ammallee kiraateeriyaan ittiin uummati akka shakka tolchan kabira gaala gannaan deemirratti dhiibba geessisuu jiraadha gaala ulfafa gaala rimaa fi gaala umriin fagaat akkana kan faffixuu jiraadhani ogeeyyotii kun akka jettutti qorannoo saampilii fudhattee qorannoo laaboraatoorii horii Oromiyaa erganii warri Oromiyaa hin dandeenye waan kan nu argachuu hin dandeenye jedhanii federaalatti qorannoon ergamuu dubbatama warri federaala ammoo dhukkuboota 4 harmaan dura shakkan saampil check godhanii sunii waliin qabatu waan jedhanii jira immoo hataatuutti dhukkubi kun dhukkuba akkana jedhanii waan beekan hin jirtu gar namaatti yoo dabra ammoo dhiibba jajjabduu dhaqqabsiisaa soda jettu jira Abrahaam. Amma naannoon horsiisee bulaa kun Oromiyaa keessatti naannoo fageenya giddugaleessa irraa aksesiinsa baay'ee fagoodha. Akkuma atu kaafte dhibee kana irratti qorannoo gaggeeffamaa akka jiru ogeessi fayyaa loonii achi dubbisan Dr. Juhaar namni jedhani eereeti jira karaa laaboraatoorii Oromiyaadhaa dhibeen kun addan baanee ka federaalaallee hanga yoona addan baafne dhibeen kun immoo yaaddoo guddaa beeki gaala qofa irratti dhibee daanga'uu danda'u natti hin fakkaatu gara fuulduraatti dhibee hammaata dhibee yeroo gabaabduu keessatti gaala 150 sayyuu aana tokkitti keessa aana raayituu keessa ajjeese jechuun dhibee baay'ee hamaa hawaasni horsiisee bulaa immoo looniin jiraata gaala re'ee fi looniin jiraata naannoo horsiisee bulaa kun immoo tokkoffaa naannoo misoomaan boodatti hafedha baroota hedduudhaaf naannoo daandiin bishaan elektirikii fi ibsaan bakkee hin jirredha giddugaleessa biyyaarra fagaachuu isaatiin jechuudha barnooti naannoo kanatti jiru laafaadha communicationin naannoo kana jiru baay'ee laafaadha odeessi achi dhufullee hin tura kanaaf lafa xiyyeeffannaa argachuu qabu jennee ibsuu fi yaaddoon kun immoo yaaddoo aanaalee horsiisee bulaa baalee fi naannoo sanaa qofa miti beeki amma aanaaleen naannoo kan daangeessan amma atu akka kaafte raayituu beeltuu fi sawweena qofa osoo hin taane haga booranaatti fulla naannoon horsiisee bulaa naannoo baalee kun jechuun booranni jira Sumaaleen jira jalqaba dhibeen kun naannoo Sumaalee irraa dhufee jira gabaasi kun achiin immoo gara Harargeetti namooti horsiisee bulaa gaala horsiisanii jiranii dhibeen kun dhibee gaalaa qofa mitiidha gabaasi kun kanaaf dhibee xiyyeeffannaa argachuu qabudha akka biyyaatti warri koomishinii horsiisee bulaa jedhaman biiroon fayyaa ka beeladaa kan namaallee akkanumallee bulchiinsi
dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jedhee yaada akka ogeessa miidiyaa tokko jechuudha. Wanni nama tolchuu qaban nulleen akka dhaamsaatti uummata keenyatti himnu warri qorattooti horii waan kanatti hin baafanne dhukkubi kun nama dabruu danda'a. Horiirra karaa fooniitiin karaa aananiitiin dabruu waan danda'uuf of eeggannoon godhamuu qabdi. Wanni jedhamu jirtu uummata keenya bakka jirtanitti dhukkubi kun waan jajjabdu ta'uu danda'a irraa of eegaa dhaamsa jedha dabarsina. Dr. Diller kan jedhe namooti dhibee kana foon gaala kana akka hin nyaanne of eeggannoo gochuu akka qaban looni dhibee kana qaban gaala jechuun gaala dhibee kanaan qabaman adda baasuun akka jiru kwaarantiin akkuma COVID-19 jechuun akka koronaa vaayirasii kan adda baasanii tursiisuun akka irra jiraatu foonii fi aannan akkasumas tuttuqaa beeladaa dhibee kanaan qabaman irraa namni of qusachuu akka qabu alerti ta'ee baay'ee of eeggannoo gochuu akka qabudha kan kaasaa jiranii. Namni keessumaa naannoo horsiisee bulaa jiru dhimma kana xiyyeeffachuu qaba. Bulchiinsi naannoo sana jirullee dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennuu qaba jenna jechuudha. Gatii gaala tokko atuu kaafte. Oyyaa hum dhibbaa dhabu. Beeksisa guddoo rabbi uummata kee waliin jiraatinna. Kaan ammoo tooppik itti aanu uummata dura itti aanuun Ethiopia Peace Observatory jedhanii weebsaayitiin tokko yookaan dhaabbatii wanniin qorannoo tokkodha. Itoophiyaa ilaalchisee rakkoon nageenya jajjabduun bakka baay'ee jiraachuu qorannoo wayii maxxansa jira. Qorannoo suniin April eegi muummichi ministeeraan godhu dhufe 2018 agiji dabre jechuudha. Ji'a caamsi dabre gidduutti naannoleen Itoophiyaa hedduun bakka jeequmsaa ta'uu gabaasa wayii qabatee ture. Gabaasi sun weebsaayitiin sun mootummaa dhiyaataa jedhani sumayyuu mee Abrahaam achirra jalqabnuuti. Weebsaayitiin sun Ethiopian Peace Observatory kan jedhan isa kana akka argaa jirtanii inni diimaan kun bakkee lolli jiru baatil bakkee jedhu bakkee itti qawwee wal lolaa jiranidha. Bakkeen buluu jedhan immoo bakkee vaayolensii yookiin walitti bu'iinsi hamaan jirudha. Oreenjii yookiin boorriilee akkasuma bakkee walitti bu'iinsa guddaa jirudha. Laayit buluu akkasumas buluu kan jedhan. Gosa lama biluun kun beeyte cuquliisaa fi light blue yookiin immoo samii warri kun hundi isaanii bakkee walitti bu'iinsaan maataan irra jiru jechuun Oromiyaa Itoophiyaa keessa waliigala baasee gara kaabaatti kan argitan bakkee diimaan baay'atu kun bakkee battlefield dirree waraanaa hamaadha. Gara bahaa Itoophiyaa amma kun Oromiyaa keessa bakkee diimaan jiru kun bakkee lolli guddaan jirudha. Biluu waliigala immoo bakkee haleellaan namoota nagaraa jirudha. Kunam Tigraay keessatti akkuma agartanitti mootummaan Dr. Abiy Ahmed ji'oota gamiin dura Tigraay keessatti waraan mo'annee jirra waan jedhu kaase. Ammallee waraanii dhaabatee TPLF duqqeet qilleensirratti arcaatee haftee mukees hin jirtu waan jedhu kaase. Hataatuuti amma akkuma gabaas irratti kun immoo Beenishaangul Gumuuz Tigraayam diimaan kun cufti bakka qawwee waladhuu jiranii jechuudha. Kanaafuu naannolee Itoophiyaa jechuun naannolee almost bakkeetti waraan hin jirtu jechuudha Itoophiyaa keessatti. Tigraay guutuma guutuutti Oromiyaa gam lixaa, Oromiyaa gam jiddu galeessaa, Oromiyaa gama kibbaa, Oromiyaa gara bahaa dabalatee bakkoota baay'ee Oromiyaa keessatti akkasumas naannoo kun Tigraay guutuma guutuu waraanuma qawwumaa waladhuu jiranii mootummaan ammoo labsuun to'achuu dubbata. Gabaasa kun war mootummaa Beenishaangul Gumuuz agarta achi keessallee naannoo Matakkal dabalate naannoo Amaaraallee agarta bakka diimtuu sun bakka namni itti waladhuu jiru jedhanii. Kanaafuu Itoophiyaan akka waliigalaatti dirree waraanaati jechuu dandeetta. Namni yeroo qabaate aksesii yoo qabaate dhaqee peejii kana dubbisuu hin danda'a. Walumaa galatti jechuu dandeessa harka 70 ol biyyi guutuun walitti bu'iinsa waraanaa fi haleellaa lammiilee nagaarratti xiyyeeffate keessa akka jirtu hin agarsiisa. Irra isin deebi'uudhaaf diimaan amma namni dhaqee kaartaa kana dubbisuu fi peejii kana Google godhe diimaan lola yookiin waraana bakkee battlefield agarsiisa. Orange yookiin boorri immoo remote violence yookiin explosion jedha. Walitti bu'iinsa bakkeewwan garaagaraa jirudha. Cuquliisi immoo violence against civilians haleellaa lammiilee nagaarratti xiyyeeffate jedha. Light blue yookiin samiin immoo bakkee walitti bu'iinsaa yookiin conflict area jedha. Paarameetirii yookiin madaallii kanaatiin naannoon Itoophiyaa keessaa xiqqoo naannoon nagaa qabu gara kibba Itoophiyaa kana natti fakkaata. Gaambeellaa fi kibbawoota irraa kan hafe guutummaan biyyattii waggoota sadan darbaniif walitti bu'iinsaa fi
lola yookiin immoo civil waarii keessa akka turteen agarsiisa jechuun ragaan kun. Kuniin cufti waraana ammaa ta'uu jiru kun agumgaa'uuni waraan siyaasaati. Waraanni siyaasaa kuniin lamiilee nagaa keessa gaaga'amuun dubbatama. Bakka amma cuquliisa akka Abiraam Jarsun gubbaatti violence targeting civilians namoota nagaa irratti haleellaa namoota nagaa irratti xiyyeeffatu waan jedhu kaase gaagam siyaasaa akka ta'uu jiru kanaan lamiileen nagaa crisis isin keessa dabarta addunyaa dubbachuu jira. Itoophiyaan I think waggaa 3 dabran this is real fact wama addunyaan arguu jirtu namidduun siyaasaa waliin bu'is kanaan lubbuu dhabe lamiilee hedduutti jeefame kaan mootummaa fixa kaan waliin bu'is keessatti akkasumaan dhumachaa jiranii mootummaan Itoophiyaa control godhuu waan dadhab fakkaata probably waraana transition keessa illee beekii giza cumsaa yeroo cumsaa waraanni akka qaba achiin duuba normally deebita Itoophiyaa keessa grievance jiru wanni waraanni jira maachaatum deemuu jira bakka duri waraanni keessatti dhagaamin faa bal'inaa waraanni dhagaaman fakkeenyaaf naannoo kibbatan keessa yoo agartu naannoo matoota kibbaa relatively nagaa ture relatively lafti duri waraanni hin jiru nu naannoo maani Sheko Bencha maani dhani damoo kana walitti bu'insi darbee tureera imma iniyyuu lammiileen minority naannoo san jirtu hidhattoota waan ta'aniif xiyyaanii fi qawweedha waan kan kana hin jira yeroo baay'ee lafa wal qabatee amma miidiyaaleen warra lixaa kan gabaasaa turan naannoo kibba kana keessa Oomo lafa Oomo kan Gibeesrii irratti ijaaramu sanaa wajjin wal qabatee mormiin tureera waggoota dura jechuudha. Sun darbee waggaatti yeroo meeqa dhageessa jechuun bara waggoota 20 waa'ee darban. Haa ta'uti garuu waggoota 3 darban keessa walitti bu'iinsi Itoophiyaa sadarkaa Afgaanistaan, Siiriyaa fi Yamaniin equivalently yookiin madaalchisuu dandeessisu Itoophiyaa keessa turuudha kan kaasu. Walitti bu'iinsi kun immoo hammaachaa akka dhufe waan agarsiisu jira. Regionally hoolaallu immoo naannolee sadi maqaa achi keessatti kaafne ka kaartaa fayyadamne keessa ka Oromiyaa kan Tigraay fi kan Beenishaangul Gumuz kaasuu barbaadee tananii Oromiyaa keessa bara 2014 2018 Ministeerri Muummee Abiy Ahmed aangootti osoo dhufiin dura vaayolensiin yookiin immoo mootummaa irratti finciluun inuma ture jedha gabaasi kun gabaasi dubbii keenya irratti websaayitiin kun initiative karaa mootummaatiin dalagame malee kan dhaabbata walabaati miti gara caalaallee waan dhiisee qaba amma vaayolensi Itoophiyaa keessa jiru hundan gabaasne laalaan ture gara caalaa isaati Oromiyaa keessa ookarri eega ministeerri muummee aangootti dhufanii ka eegale jedha jalqaba irratti abdiilee angorra ture Abiyyiillee erga aangootti dhufee gaaf abdiilee Oromoota naannoo Sumaalee irraa buqqisee isa mormuudhaaf Oromiyaa keessatti bakkee garaagaraatti ookkari ture jira jedha. Ittaansee immoo gaafa paartiin Izeemaa jedhamtu tunii fi adda bilisummaa Oromoo alaa galan Buraayyuu fi naannoo magaalaa Finfinnee kanatti walitti bu'iinsi ture jira jedha. Achi booda immoo very recent kan jedhan ka yeroo dhiyoo ture walitti bu'iinsa yeroo hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa hidhaman kan ture jedha. Gara dhiyoo immoo Limmuu Gandotii Arqubee ka jedhan gara Jimmaa kana Amuruu Horroo Guduruu Wallaggaa Salaale Kuyyuu Dagam Garba Gurraacha Kechoo Kirkiraa Gaalee Qabalee Jimma keessa Limmuu Kossa akkasumallee Naqamte keessatti immoo yeroo dhiyoo boombiin magaala keessatti dho'ee humnooti nageenyaa mootummaa yeroo itti miidhaman faa hin kaasa. Gara Tigraayitti yoo Beenishaangul kabira Beenishaangul immoo irra deddeebiidhaan haleellaa lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate irra deddeebiin waggoota 3 darban hanga yeroo har'aatti deemaa akka jiru hin kaasa. Kan biraa lolli yookiin walitti bu'iinsi hammaataan kaaba Itoophiyaa ka Tigraay kanadha. Tigraay lolli eegalee qondaalonni TPLF baay'een ajjeefamuu hin kaasa gabaasi kuni. Bakkanaan pirezidaantii naannichaa Dabratsiyoon ammallee akka hin beekamne hin kaasa. Gargaarsi namoomaa naannoo sanatti sababa walitti bu'iinsaatiin qormaata guddaa keessa akka gale jedhee hin kaasa. Gabaasa bal'aa namni dhaqee dubbisa naannolee hundumaa hin eera yeroo qabnurraa naannolee hunda kaasuudhaaf yeroo nu ga'u gabaasa kanallee eerree fixuu hin dandeenya. Yaa relatively amma nu irrumaa qeencesine dabar malee kun realituma Itoophiyaa keessa jirti nan fakkaata waggoota agbeenutti Itoophiyaa keessatti kiraayisiin akkanan dhalanne bakki cufti dirree waraanan ta'an baay'ee Oromiyaa keessatti yeroo jajjabdumaanii sullee agartu boordarii gubbaatti walitti bu'uun hin jirti.
falmidaangaa kanaani Oromoof Sumalee walitti bu'uun karaa Harargee kanaan karaa Booranaa kanaan bakka tokko tokko wanni akkasiin hin jirti. Even magaala Finfinnee dabalatee hawaan burraayyuu maanii tasfin cufayyuu lafti waraanii hin jirtu jechuudha Itoophiyaa keessatti Soomaal jedhanii yeroo heddumoo warri mootummaa kuniin waraan kan dhaabuuf promise uummata seenee ture irra deebiini rakkoowwan kana jalqabirra rakkoowwan kana shaneedhanii shanetaniin balleessinaa jedhanii waada galanii Wallaggalleetti waraan erganii hin taane shaneeyya baddeedhanii ammallee wanni sun deebitee dhalatte. Kanaa miti shanee sponsor warri gor TPLF barbadeessinaadhani TPLF illee yaa'uu dhaamte ammaanach nagaa bu'aadhaan grievansiin ittiin fufee qiyaamaan siqaayin uummata yookaan gaargalii uummatatti fufu. Anamma mootummaan Itoophiyaa all possible nama alachuu qabcuuf alatee fixatina fakkaata. TPLF alatee TPLF takkan tolchedhe TPLF findhedhe nagaan hin horanne shanee findhedhe nagaan hin horanne amma immoo Gibxiif Suudaan jedhe Gibxiif Suudaan walii galuu hin dandeenye amma immoo Ameerikaalleen warra dabalamte ani yeroo tokko maal recommend godheeta Abiraami shaneetti balleesseedhaan shaneetallee yaa'uu dhoomnee edhan hin taan TPLF yaa'uu dhoomnee edhan hin taan Gibxiif Gibxillee nomuun fidan jedhan hin taan ergamtoota hamaanii edhanii tulleen hin taan. Kanaafuu rakkoo mootummaa bira jiraachuu waan dandeettuuf biltsiginnaan dhaamte yoo laalaniidha Itoophiyaatti amma biltsiginnaan rukutanii Itoophiyaan akka seeftaata dolaalle waan jalqaba dhuga dubbachuuf jechuun rakkoo fulumtoo jirti beekta dhugaan waan aarsitulleen suni shanee rukutamtoo rakkoon deebitee rakkumaan itti fufti TPLF qilleensi gubbaatti ammaan achi hin kaate dhanii ammallee TPLF haalatan hin fakkaattu beekta sadarkaa mootummaa takkas ta'uu hin qabanii jireenyi uummata ammoo gaagaminni kee jiru waan arguu jirruufi wanni kuwa muraasa irra kaamne malee kanumaa wal qabsiifnaa bira amadu Tigraay dabare Tigraay keessa waraan kanaa wal qabate itti deebinaa amma beekta waan mootummaan kun jedhu kana wabeeffattee akkamii ogeessa miidiyaatti irraa dubbatuuf illee hin rakkata beekta gaafa ministeerri muummee aangootti dhufanii kaasee badiiwwan Itoophiyaa keessatti dhaqqaban rakkoo nageenyaa rakkoo saamichaa daldala kontrabandii whatever meesiin hundi Itoophiyaadha TPLF jedhamaa ture. Yeqan jiboch turgaafas. Guyyaa sanii kaasee yeqan jiboch maqaan hin kennamneef hin jiru TPLF. Har'arra teessee olaaltu wanni hundiyyuu siin galu beektaa jechuun wanni mootummaan kun jechaa ture inni isaaniyyuu deebi'anii riivii gochaa jiru. Osoo deebi'anii waan kaleessa jechaa turan laalanii amma qondaalonni fakkeenyaaf amma warri spokesperson jedhaman kun haasaa isaanii kan kaleessaa osoo deebi'anii laalanii gaarii waan ofitti qaana ofii isaanii jechuudha. TPLF diina waloo Itoophiyaa ta'edhanii rukutanii torban sadi keessa rukunna jedhanii torban sadi bira ceetee ji'a sadi keessa rukunna jedhanii ji'a sadi bira ceetee ji'a ja'a keessatti balleessina jedhanii ji'a ja'a bira ceetee amma daaraa gooneerraa sadarkaa itti Itoophiyaadhaaf treet yookiin yaaddoo ta'uu hin dandeenye biraan geenyerra jedhanii still TPLF himatu. Yoo uumaman yaa. Shanee guyyaa 15 qofa nuu kennaadhe Biraanuu Juulaa. Guyyaa 15 qofa daara balleessine uummanni Itoophiyaa nagaa argata jedhanii warri isaan shaneedhanii waaman sun amma deebi'anii babal'achaa dargaggeessi itti makamee amma warri lixaalee sadarkaa itti amma dhugaa sana baranii dargaggeessi Oromoo ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti fide amma bosona jira jedhanii waan kun beektaa kaadiree Itoophiyaa baay'ee mataa dhoofte akka gaarii mataa dhoofte. Waan akkasiitiif beektaa yeroo hedduu hattuu namni shamman keeyyoo waliin jiraate man tokko keeyyoo waliin jiraate yeroo hundi meeshaan badee achi keessa qoratanii namni meeshaa tokko ta'e tokkochi sun beekame tarkaanfiin irraa fudhatamuu qabdi. Ayna keedhani wanni namni tuqamne mootummaan Itoophiyaa ufi responsibility claim tokko fudhachuun qaba angis tokko na ceesta am ganam kana intana laala ture namicha CNN gubbaatti namicha ambassadara United States of America Fitsuma Ragga gaafi CNN gaafa tokko deebisu dadhabe TPLF loltoota qaban jala rukutte deddeebi'e ingiliifilleen irra badna fakkaata TPLF loltoota qaban jala rukutte sunu deddeebi'e jedha ayyee uummata nagaa haduu jiruuf itti gaafatamu yantu gootan TPLF itti loltoota qaba waan dubbatu dhabe sadarkaa sun gubbaa jiranii jechuudha waan cuf caala si ceersa dhumirratti gaazexeessituu muddite naani viizaa sanar khaamaan jedhanii naa maal jedhe waan nu Itoophiyaa waan nu gurraalee taane waan nu yeeyyi taane fakkan nu gootan jedhe mataa qabatee bo'o
An salphini diplomaasii akkana ani jiruutii keessatti dhaga'ee illee hin beeku. Dhugum dubbachuuf laal mootummaan Itoophiyaa sadarkaa confused laal yeroo tokko waan control amma bakka aaxiftan inni xufa sadarkaa sun gubbaa waan jiran na fakkaata. Bannee balleessin. Gochum isaan dalagan laal gochi qondaaltoti mootummaa dalagan laali gocha warri mootummaa bakka bu'an atetteeni akka sadarkaa mootummaa tokkotti ilaaltu gochi isaan hojjetan laal. Gochi gad bu'a. Pirezidaantiin mootummaa naannoo faan gad ba'e akka Shimallis jedhan sun biyya hariiroo guddaa waliin qabdu tokkoon miidiyaa irratti arrabsitee gad buutaa jechuudha. Alaabaa biyya tokko bajaajii itti hiite biyya Ameerikaa geettu dinaawus goote jechuudha. Halee galgala kaleessa sitti hima ture Profeesar Mararaa Guddinaatti intarviyuu wayiitti dhiyaate gaafii gaafatanii Ameerikaan dhorkiin viizaa siin keetti kan akkamitti amantaa ennaan gaazexeessituun Profeesar Mararaan kobli xiqqaa tokko koblameetta. Koblee mootummaa Itoophiyaatiin wal dhabsiifta akkan taata Ameerikaanii waan tokko nurraan barbaaddu jedhe wal taraaramaa yoo gana wal nyaattan wal nyaatinaa wal ijjeesinaa nuun jedhanii humbati visa loltoota garee mootummaa dhowwan waan isan waa warri uummataaf fideef naan galtu jedhe. It's true. Ameerikaan akkumatti nagaa hin banne akkumatti nagaa jiruun isaa hin qisaasomne qarabadee solution uumuuf nagaan kabuutetti gaafii dhiyeessuu jirtu. Visa qondaaltota kan dhowwan Itoophiyaa tadafraalle jedhanii garee wayii walitti qabanii garee mootummaan peeroolii kaffaluuf tokkoon uummata girreessanii gabbaasan. Yoo uummata Itoophiyaa kun sadarkaa hin baratin gubbaa qabuun isaa kan ilaaltu sadarkaa sunti gad baay'edhanii uummata gabbaasanii waan cufu uummata mootummaaf uummata addaan baasuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu garee hin baratin warri hin baratin kadhan kan cufu mootummaan maal godha mind wash godhe lubbuu uummata irratti jiruu uummata irratti qumaarii siyaasaa taphataa jechuudha. Mootummaa rakkoon uummata hin galleef mootummaa goch maafiyaa uummata isa irratti dalagu hawjiin isa cufti maafiyaa fakkaata ta'uusaa addunyaatti agarsiisuu jira warri. Amma bilisiginnaan rakkoo Itoophiyaatti furmaata taatillee hidhee abdiin qabu. Raazar isaan mataan isaanii rakkina rakkoon siyaasaa Itoophiyaa mataa isaa bilisiginnaa jedhee yaada personaali. Karaa isaaniillee furmaan Itoophiyaa dhufee biyyi sun nagaa argatte abjuu jedhu qabu rabbi yoo dhufe divine intervention yaani rabbi gidduu seenee biyya san nagaa godhe amma atagaaroon Ameerikaa gidduu isaaniif warra biyya bulchuuf Ameerikaa gidduu jiru kuni qondaalota Itoophiyaatiif homaa ta'uu dhiisuu danda'a. Lammiileen gatii kaffalu beektaa uummati damaas gatii kaffaluu danda'a. Biyyi sun amma we don't prefer to be like Libya si akka Syria akka taatu namu hawwiin qabu. Garuu amma kallattii warri kun itti deemaa jiran garasitti deema yoo ta'e amma warri fiixa sana geessan jiran amma tarkaanfii warri lixaa aga waraana Itoophiyaa irratti labsuutti deemuu malaa jedhani. San keessa namni fayyadamu hin jiru. Uummata caalaa immoo warri qondaalonni tun very victim. Abraham kanuma wanni wal qabsiisu amma dubbii Ethiopian Peace Observatory waan rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa ka waggoota sadanii irratti haasawaa turre as keessaa osoo hin bahin dura as keessatti aktaroonni eenyu ture kan jedhu gabaasa kana keessatti wanni ka'ee jira. Poolisii federaalaa liyyuu hayilii warra jedhaan humna addaa naannolee milishaa faannoo paartilee siyaasaa jedhee paartilee siyaasaa biyyattii hundumaa maqaa hinnaa shaneen jedha waraana bilisummaa Oromoo faa qeerroo dargaggoota kutaawwan biyyattii garaagaraa maqaa garaagaraatiin jiran maqaa hin kaasaa actors profile kan jedhu jalatti warri lola kana keessa yookiin walitti bu'iinsa kana keessa qooda qaban jedhee kaa'a achi keessa paartiin bilisiginnaa illee hin jira jechuudha. Ayyee kanumaa wal qabate gabaasi kunini bakki itti baay'inaan diima ta'uusaa agarsiiftu naannoo Tigraayiiti. Naannoo Tigraay keessatti yeroo baay'ee waraanni kun bal'inaan itti fufuusaa dubbatama. Nama hedduulleen achi dubbatama lakkoofsa exact fiigaa. Civilians casualty'n atrocity'n baay'ee gabaafamuu jira. Lakkoofsi nama guyyaa gamma Itoophiyaa addunyaaleen addaan hin beektu. Dhimma kanaan wal qabate gabaasa France 24 qabatee gad ba'een naannoo Tigraayitti beeltii bar 1984 bood beeltii hamtuun dhalachuuf jirti. Uummata hin qotan meeshaan midhaan uummati qotate hedduun loltoota Eertiraatiin barbadaa'u akkasumas namoonni sadarkaa beela hamtuutiin saaxilamanii nami duuyyuu irra qabne jirredhe itti gaafatamaan irra guddaan gargaarsa namoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii addunyaatti muu jira. Sababa beelaatiin Itoophiyaa keessatti namni dhumachuuf jiraachuu jiran. Beeytee bakkee lolli jiru beelliin jira. This is universal truth amma addunyaan guutuu kan itti olii galu if there is a war
there is a famine. Kuni beekama. Tigraay keessatti wanta adda godhu hammeenya loltooti Eertiraa raawwatte sana beektaa. Namni akka hin qotanne haga meeshaa qonna gubuutti ka loltooti Eertiraa deeman suni ishuu guddaa ta'e mata duree miidiyaalee addunyaa ta'e. Haa ta'uuti maal jedhaa amma Mark Lauk jedhanii UN Humanitarian Chief itti gaafatamaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Beelli hamaan bara 1984 booda ka Itoophiyaatti bara 1984 akka faranjiitti ture. Beelli sanarra hammaataan naannoo sanitti deemu akka jiru akka waliigalaatti mataan isaa biyyi Itoophiyaan beelatti deemu akka jirtu kaasanii jiranii miidiyaaleen sana wal harkaa fuudhaa jiranii beela bara 1984 fi 85 gidduutti Afrikaa kanatti tureen yoo xinnaati namni miiliyoona 2 dhumuu isaa hin kaasa gabaasi kuni kana keessaa ammoo gara caalaan lammiilee Itoophiyaa ta'uu gabaasi kuni eereeti jira. Dhimma kanarratti gurmuun biyyoota badhaadhaan 7 jedhan United Kingdom, Germany, US, France, Japan, Italy fi Canada Juunii yookiin immoo waxabajjii 11 akka faranjiitti haga 13tti mari'achuuf akka jiranii ajandaan rakkoo Itoophiyaa kunillee akka ajandaa garee biyyoota badhaadhaan 7 kanatti qabamee akka jiru kaasu jechuudha. Namichi kunini Laawundoksiin kun nama gaafa Itoophiyaa irratti dhaabbati manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti mari'achuuf walitti dhufu karaa Raashiyaa fi Chaayinaan erqabatte akka resolution Itoophiyaatti hin dabarre jalqaba irra godhan dhuma irratti irra walii galanii turanii. Namni sun namni gaafas riippoortii mammarii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhiyeesse irra guddaa dhimma namooma kana. Tigraay keessatti sababa beelaatiin namni sadarkaa kan gubbaa dhaqqabu ammallee jal sararee dubbachuu jira. Loltooti Eertiraa ammallee waa wal dhaawutte gabaas wal dhaawuu bahuu jira. Namoonni tokko loltooti Eertiraa biyyatti gadhiisanii bahuu dubbatama. Hagariin ammoo loltooti Eertiraa naannoo rakkoon jirtu hedduu keessattiyyuu deebanii babal'achuu dubbatama. Yeroo dabareera dubbanne turre addi bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jiraachuu loltooti Eertiraa kaasee ture. Kan qofaa miti kaleef guyyaa dheengadda odeeffannoo qulqulluun ta'in saati ammaan tana godina Gujii baa Liibaniif Gumeel Dalloofa dabalatee Booranaaf Gujii keessa waraan bilisummaa Oromootii fi war mootummaa jidduu lol guddaa deemuu jira guyyaa 8ffaa. Waan kun konfirmii ta'eera baay'ee. Konfirmii ta'ee jira. Waraan kanarra namni hedduun dhumachuu dubbatama. Waraan sun keessa loltoota Eertiraa hirmaachuu oduu jettu babba'uu jira jechuudha. Loltoota Eertiraa wallaggi keessan nam fixaa turuu isaanii tarmaan dur dubbachaa jira. Amma immoo kibba Oromiyaa Booranaaf Gujii keessallee loltoota Eertiraa mul'achuutti himama. Ministeera Ajaa'ilaa Diina Muftii loltoota Eertiraa kanaan wal qabate kiraayisii Itoophiyaa keessatti kan keessatti namni wal waraanu wal ijjeessa waan adda addaa wal godha. Bat yakkamaa warra jecha ture loltoota Isaayyaas Afwerqi loltoota Eertiraa kana Tigraay keessa waggaa 27 dabre wal dhaba TPLF waliin qaban uummata qulqulluu irra bahuu jirani. Loltoota kana immoo qaamni invite tolchee akka isaan atroosita ganga hojjetan wanni jedhee mootummaa Itoophiyaati. Itoophiyaa loltooti tuni Oromiyaa keessa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo baas kana mootummaan Eertiraa mormatee jechuudha. Mootummaa Itoophiyaatiif Eertiraa mormachuun silaaftuu sadarkaa isaanii addunyaa waan beektuuf kiraayisii dhaqqabde mootummaan Itoophiyaa most probably wanni faranjiin mootummaa Itoophiyaa dhaga'uu diddee paartinarii cufirra kutti amansiisuu jirtummaani mootummaan Itoophiyaa haamilee ittiin birmaddummaa biyyaa haasa'uu danda'uun hin qabu. Maal evidensii loltoota biyyi dhibii seensiftee dubri tante gudeessisaa lamiilee tante ijjeesaa inni dhageettaa miti qabeenya uummata saamsisaa meeshaalee qonnaa uummatatti fayyadamu gubsiisaa lubbuu lamiilee nagaa irra gaagaa dubartoota 20-30 haadhi takka gudeedaa daa'imman xixiqqoo umrii 10 gadi rasaasaan ijjeesaa dhiig lamiilee dhangalaasiftee loltoota sun amma Diina Muftii ani ati garana nyaati jettan garana nyaatu bakka jechuun he is part of dictator akka qondaala tokkooti nama diktaatara tokko sarvi godhu tajaajila diktaataraati jechuu dandeenya. Agalgaay nama agalgaay akka ogeessa dippiloomaasiitti akka hojii rakkatu nan beeka waan kominikeet godhu akka dhabee rakkatu nan beeka beeyte sanaaf irraa xiqqoo gara laafeef malee Diina Muftii fi bulchiinsa bilisiginaa gidduu garaagarummaan tokko illee hin jiru. Loltooti Eertiraa Diinaan baay'ee gaafa fincila Oromoodha ambaasadara Keeniyaa ture beekta in yaadatta. Gaaf sana keetii inni natti fakkaata televezyiiniin Keeniyaa tokko isaa fi
ambaasaadara kee Eritrea tokko waliif fidanii dibeetii wayii qopheessanii ture. Gaaf sanallee wayyaanee formaa ture ambaasaadar Diinaan baay'ee. Bara Hayila Sillaasee mormeedhaan. Bar dargii fal. Bara wayyaanee fal. Bar biltsiginna. You know biltsiginna jechuun warqana clearly alam biltsiginna itti murteessu. You know 100% waan anshuur ta'ee tabra. Yoo Abiyyi Ahmad dhukufi. Kufee gareen dhibiin dhufte. Ambaasaadar Diinaan yookaan gareen biltsiginnaa tuni hedduun isi kobbortaa obviously badhaadhiin na baartii jechuudha. Itoophiyaa keessa poolitikaanii poolitikaal maal jedhanii jechoo hama poolitikaatti fayyadaman yoo poolitikaal prostitution jedhan tokko jira. Sagaagaltummaan siyaasaa Itoophiyaa keessatti clear bakka anuumata jechuun uummata Itoophiyaa how much uummati kun akka yookaan namni nu keessa jiru namni siyaasaa Itoophiyaa keessa namni akkam akka jiru inni hubataa jechuudha. Maalti jibbisiis kanumaa wal qabsiifne itti dabarra. Gaaf loltooti Eertiraa nama ganga fixu. Gaafa uummati Tigraay kiraayisiis amma addunyaan agartee namutti ceerfat kana wanni jedhanii biltsiginnaan raayyaattis biyya qe'aama gangeettu uummata buuseef sangoolee gaafa sangoolee dubbetta nyaatame booran irra loon agam ergan jedhan gujii booran arsiirra looni gara dhibba gamiitti raayyaattis biyyaatti kennamedha. Raayyaattis biyya kaloltoota Eertiraa waliin ta'e ijoollee gudeechis akkas harka dhaanaafi turan. Look beektaa guyyaa gaarii maal jedhanii hin bariiseete mana maalidha mana tagdeedhaan waan hin bariiti itti fakkaatte beektaa loltoota Itoophiyaa sun ilaalan waan si ceersa. Yeroo tokko allamii Itoophiyaa jettee dubbachuun sadarkaa si ceersuu irgeet. Anam dhuga dubbachuuf proud Itoophiyaa ofiin jechuu hin danda'u. Itoophiyaa jedhee afaan guutadhaa haasa'uu hin danda'u. Maaliif hin dandeenye? Uummata obboleeyyaa waliin nyaatanii dhugan. Lamiin biyyuu fi gudeedamtu yoo dubartii jeefamtu iriir baate keessumatti warri sirnaa duri leellis kun sirnaaf xanyoota kun gad baanii mootummaa Itoophiyaatiif imbaasii Ameerikaa duratti iriir baan Finfinnee fa'aa bagi jeeftanii baginan fixanii jedhanii iriir ba'u isaanii uummata akkamii waliin akka jiraannan naan galtu. Mooraalii waan jedhamu amma sooni qabaami hawaasi Oromoon soona mataasaa qabaa hawaasi bilaalee akkasuma amma sonni sun amma hin jiru vaalii waan jedhamu jeefamee jira. Mootummaan Itoophiyaa instituushinii mara ajjeese social value yookiin duudhaa hawaasaallee itti dabalee ajjeese jechuudha. Amma jaarsaa maanguddoon amantu jira. Injiru. Abbootiin gadaa amanaman jiru. Abbaan amantaa amantu jira. Sigalee? Dhugaa. Waan akkasii babbadee biyyi yoo baddu akka baddu. Biyyi yoo baddu instituushinii badaa value badaa hawaasi suni akka of ta'ee beeta biyya gaafa ijaartu eenyummaa keetiin ijaarta. Dhugaa. Eenyummaa keetiin ijaarta biyyi si fakkaatti. Amma Itoophiyaan eenyu fakkaatti? Itoophiyaani warrumsuun fakkaatu warrum jaarsuun laalam waasitti ma ani yeroo tokko waan kan gizee hedduu naafatanii irraa soomne turre lol Tigraay duguuga sanyii Tigraay irra taate keessatti bag maqaan Oromoo yaamamini jetta beektaa anciisee yoo qaabadhu waan kana laal Oromoon ammallee uummata qulqulluu ta'uu isaa proof tolchee jira akkamiin proof tolche Oromoon garee Abiy Ahmad waliin ta'ee uummata Tigraay ni jeemne tan addunyaa irra gabaa ofii jirti warri yakka waraanaatiin barbaadam kaleessa gabaas hojjannee yoo halaaltan taate Umar al-Bashir waggoota 45 fi waggoota 30 oliif garee Janjaweed jedhan loltoota makka liyyuu ayilee dhantan amma bakcufatti uummata nagaa kan garee squad mafia garee you know maal jettaan at loltoota is mercenary warra ijeesuu fi hundaa'e fakkaatu beekta gara akkana jaarrate uummata 300 obbaasee jechuudha Umar al-Bashir saatirra ICC barbaadamee fudhachuu dhufanii jiran maali barbaadam dabarsanii kennuuf walii galanii jiran is qofa don ta'in qondaaltoti 21 carraan garee biltsiginnaa at the in ICC 100% sure ta'e dubbadha Abiy Ahmad ICC tagarraa jechuudha 100% aga tun waan waliin daawwan rabbii warbol nu tolchin ammoo maal duubar mirra wanni dansaan si gammachiisa tokko uummata Oromoo kunini uummata jechuun akkuma taata akka sabaatti beeloftooti nu keessa jirti beeloftooti Oromoo keessa bitta beeloftootaaf gantuun guddoo argina jirra beekta ammoo akkuma taata akka sabaatti uummata qulqulloo ta'uu keenya akkamitti addunyaatti agarsiisu uummata Oromoo gizee loltooti naannoo Amaara dabo baatee uummata Tigraay saamtee ijjeeftee lafa qabattu Oromoon dabaan dhumachuu jiraadhe warra kaleenu jeesse cina dhaabbate Oromooni TPLF lolee kan gorra buusee fi warra Tigraay ta'ee fi miti
warra yakkamatur warra isquad nafsa warna mijeessur amma sitti dabalame saati gareen akkas na mijeessu jalqabd abiyirlee no jedheecho oromo caala qaamni Abiy Ahmad durse tufinjiru TPLF indur oromo tabitu feecho oromo nammo sunirra tirmachu dide gaaf warri sirna naftanyaa leelis kun gad baye bagi jeeftan jedhar qiraane oromo callise amma mo gad baye loli Tigraay ta'u jiru lubbu qulqulloota nyaata hiriirallee baamu jiraatu itti dhumna itti dhufna akkamiin walwal Tigraay keessatti oromoon akkamitti hubatame kan jedhu yeroo biraallee raasa'u marraa ajandaa keenya sa'aatiin ol walaan deemin jala fixuu barbaanna hiriirri garaagaraa kutaalee Ameerikaa akkasumallee Awurooppaa garaagaraatti deemaati jira hiriirri kun hiriira jecha akkasuma sidhaa fi namoota mana hidhaa jiran akka hidhaa dhabaan waamicha godhuu fi jecha fi hidhaa balaaleffatudha kutaalee akka Jarmanii Frankfurt akkanumallee Minnesota Ameerikaa fi hiriirri kun gara fuulduraatti illee akka itti fufu warri hiriira qindeessaa jiranii himaati jiru kutaawwan baay'ee keessatti hiriirri wal fakkaataan itti fufee jira jechuudha akkuma armaan dura. Yaa hiriirtoti kunini jalqabamirraa uummata Oromoo keessumatti du'aa caaluu hundeessaa taansee bakka baay'eetti hiriir baa ture. Hiriir uummata Oromoo bakana miidiyaaleen Itoophiyaa tokkolleen kavariin godha maal uummata Oromoo bakka jirutti mootummaa Abiy Ahmad balaaleffata. EBC'n faanii yoo agartaati miidiyaaleen mootummaa hiriir warri naftanyaa bahee bakki Tigree fixxan jedhu sun gabaasa ture. Hiriir akkanarra hin bahu jechuudha. Hiriir kun maalirratti xiyyeeffata? Mootummaan Ameerikaa birmaddummaa waan jedhan hin jirtu garee lubbu qulqulloota nyaachuu jirtan irratti tarkaanfii fudhatan in jajjabeessina hiriira dhubbaame I think Oromoon ammallee proof of tolchee jechuudha umree faasuma kaanii yak waraana hagareen Abiy Ahmad ittiin himatamuuf jirta keessa akka harkin qabne Oromoon ifatti agarsiisuu jira jechuudha. Amma Oromoon waan hubatuu qabu amma kutaa addunyaa garaagaraa keessa uummanni jirullee Bogota hiriira mormii akkasii gaggeessaa ture Oromoon addunyaa irratti beektaa yeroo baay'ee dhugaa qabaatteef hin mootu. Dhugaa qabdu dhugaan akkuma jirtu ta'e ragaadhaan utuu barbaachisa. Malaan deemuu immoo hin barbaachisa. Ijaarsi immoo baay'ee barbaachisa. Kanaaf hiriira kana warri qindeessu quba qaba jedhee yaada gaafa ajjechaan Oromoodhaa kutaa garaagaraa jiru ragaa barbaachisa. Ragaa isa walitti qabu barbaachisa. Hidhaawwan Oromoo tokkoffaa karaa dhaabbilee mirga namoomaa ragaawwan jira walitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kabiraan immoo miidiyaaleen amanamoon guguddaan waa'ee Itoophiyaa fi waa'ee Oromoo gabaasan haalli biyyattiin keessa jirtu addunyaatti himuu barbaachisa. Hiriironni kunneen illee giddugaleessa isaanii kanuma gara fuulduraatti illee hiriira itti fufuu malanidha. Karaa hiriiraa fi dhiibbaawwan dippiloomaasii waggoota 3 darban kana keessatti dhugaan Oromoo imaayyu jenereeshinii keenya keessatti baay'ee itti boona beektaa I'm proud of it. Dhugaan Oromoo sadarkaa White House itti kabaramte barane dhee yaadaan. Maalti ta'uu jira wanni tokko bareedduun sun qofaa miti hiriira kan gubbaa yoo agarte senatoroota Ameerikaa dhufte hiriira kan irratti hirmaatanii jechuudha. Laali mootummaan Dr. Abiy Ahmad senatar jaarsaa Oklahoma inni dhufsuun agwarri afarsee lafaan qaban daawwadhe. Hiriira Oromoon Minnesota abbaat keessa senatarii ka Minnesota hiriir sun gubbaatti argamee jechuudha. John Hoffman jedhama. Look wannam ta'uu jira mootummaan addunyaa Itoophiyaa argee jira bakka argee quufee jira 100% quufee jira amma wanni dansaan ta'uu jira maal ta'e amma yeroo aktivistooti warri mootummaan ambeessi kaffalee fi Facebook irratti Oromoo arrabsan yeroo baay'ee Oromooni Tigree walii waan hiriir baheef yeroo wanni kun gizee yoo ciisee fayyadu wanni naarsa keessa gareen mootummaa barreessituun inni warri juntaa warri baandaa siin jetti. Oromoon har'aa namni nijjeesinaa jedhee garee miidhamti takkisa miidhamti tokko waliin yoo hiriir bahe Oromoon maaliif baanda ta'a? Opdiyoon kaleegan 27 inijjeesina doontaa waliin ijjeessa turte maaliif baandan ta'e? Look politika tortoraa jechuudha. Politika gatiin qabne politika warri sammuu xixiqqaa fabrikeet godhu jechuudha. Kanaafuu Oromoo wanna akkana kun adoo isaa dhiibba irratti nuumini completely gad bahee dhugaa isaa himachuu danda'u. Hiriiri callaan gatiin qabu laal. Tigree maaliin sadarkaa kan gubbaa dhaqqabsiif fakkaata. Tigree waan isir dhaqqabate ragaan qabate jechuudha. Evidence taman warri faranjii. Diplomaatonni illee warri loobii godhan illee ragaa bu'uura godhatanii ragaaleen kunneen akkuma kaase ragaalee dhaabbilee mirga namoomaa fi ragaalee miidiyaa yoo ragaan qabatamaan immoo karaa hawaasa yookiin koominitii Oromoodhaa jiraate ragaa sanneen walitti qabanii in advance warra kanatti baay'ee murteessaadha.
TPLF immoo ijoollee TPLF Washington keessa maal gooti? Jirti amma TPLF Dabraziyoon tu hiriira baamoo achi. TPLF kan mormaa ba'e jalqaba Oromoo ture. Akkan. Waggoota 27 darbaniif kan itti miidhamillee Oromoo. Amma TPLF tu Oromoo miidhaa jira. Right now. Akkan. That's the big question. Akkasii bara. Namni sammuu qabcufti sun gaafachuu danda'a. Warri ammoo daabboo fi wanni jedhu akka daabboo jiraattaa miti. Bitta warri junta jedhana marrabs miidiyaaleen Itoophiyaan beekna. EBC fa OBN fa Khadireen mootummaa taar junta namaan jette waa cabsituu ni khalees turte tana namni sammuu qabcuftu bachuu danda'a. Kaan ammoo kanaan wal qabate saatiin qabnulee waan deemuu jirtuu fi dhiibbaanii keessaaf alaani. Uummati godhuu jiru, ka miidiyaaleen godhuu jiran, ka dippiloomaatoti godhuu jiran, ka biyyooti humni qaban godhuu jiran Itoophiyaan lubbuu naqee jira. Kanaan wal qabate Ameerikaan ammallee Itoophiyaa irratti qoqqobbii jajjaba dhibi keetti jedhanii bal'inaan eegamuu jira. Qoqqobbii siin keetti rabbi beeka. Itoophiyaan ammoo dhiyoo tana confused namni biyya tagayyoo confused akkan sadarkaan gubbaa dhaqqaba. As a state, as a group, paartiin bilchiginnaatu yaa'uu maraate. Confusing fi convincing policy bilchiginnaatu. Nageenya. Confused naan warraan. Shimalli sabduu isaa kaan convince goone kaan confuse goone tama hojjennadhee ture bar. As a policy. Imaammata. Imaammati sun amma gatiin qabu taate jechuudha. Yamma kalee dhiyoo tana akkuma garreetti Finfinnee keessatti gad baasanii nama barsiisaa turan. Ameerikaa baara turan. Joe Bideniif shanii balaaleffannedhanii booran faasii agarsiisa ture. Booran faasii Joe Biden boorani Joe Biden isa beekam. Laal qumaarii tara daa'ima kawarri taphatu. Amma ammas deebisanii gabaasa riippoortar gaazexaan riippoortar jedhamu qabatee gad ba'een ministeerii Haajaalaa garee fedhii ofiitiin dhadhee Ameerikaa Itoophiyaa kadhattu. Dhimmi viizaa ka Itoophiyaa kan ka qondaaltota mootummaa keessa sun kee deebi'aan ulaala miidiyaa maarifaatiin hin waajjifani. Yoo afaan faranjii deebisan ammoo hin boo'an. Basically English reporter irratti ba'ee reporter gaazexaa ka afaan Ingiliffaa karaa web portaalii isaa baase gabaasa kana Itoophiyaan Ameerikaa murtoo uggura viizaa keessa deebitee akka laaltu maanguddoo ergachuufi jedha. Ambassador Diina wabeeffatanii gabaasanii goodwill mission jedhan. Goodwill mission jechuun fedha ofiitiin gareen Itoophiyaa keessatti warri dhageettii qabdu maanguddoonni as keessallee senaatar dhiyoo kana Abiyyi dubbise tokko senaatar Inhof achi keessallee hin jira. Warri kun Ameerikaa deemaniiti delegeeshinii yookiin jilli jaarsummaaf Ameerikaa deemee dubbatu kuni waan viizaa sana keessa deebi'aa nu laala kan jedhu wayi. Abrahaam Angaafiin tiyya Ameerikaa fi Itoophiyaa waliin dhabne bitta. Waliin dhabne. Interest irra wal dhaban hin qaban. Ameerikaan gaafiin isin gaafachuu jirtu deebii argata khasiin Itoophiyaa wal taraaramtu. Summaan mirgi namooma kabajamu. Humanitarian crisis lubbuun nama kabaduu jirtu kadhaabbatu. Warri dabaan hidham kagadhiifamu. Abiyyi Ahmad suni reedii miti. Arma dippiloomaasii ergedha. You know, it is a confused state. Cufaafuu Ameerikaa fi jinniinsi qabdennaan galsidhiiftu waan hin taane jabeessite. Amma waa'ee mishinii yookiin immoo delegeeshinii kanaa ammaatti wanni jedhamu hin jiru. Xiinxaltoonni illee waan irraa jedhan hin qaban stiil amma sa'aatii kanaatti jechuudha. Gareen kun Ameerikaa deemee deebii akkamii argatuu akka danda'u jala buunee ka isin dhiyeessinu ta'a. Haa ta'uti garuu amanamummaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad warra lixaa biratti baay'ee waan gadi bu'eeti. Trustii waan hin qabneef dhiibbaa guddaa hin qabaatee yaadu warri akkas jechaa jiranii haa ta'uuti immoo karaa dippiloomaasii dhiibbaa jabaan immoo bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi Ahmad irraa akka jiru asirraa kaasuu hin dandeessaa. Warri kun immoo regret godhanii warra Ameerikaa dhiibbaa akkasii fiduu isaaniitti regret godhaniiti gaabbaniiti beektaa gaabbanii meeshinii kana gara erguuf akka viizaan hin dhaabatu bittare wanneen kunni waan viizaan hin dhaabanneefi qondaalonni Itoophiyaa gara Ameerikaa deemuudhaaf hawwii isaanii waan tureef natti fakkaata. Ijoolleen isaanii cuftachuun jirti miti. Ijoolleen isaanii cuftachuun jirti yoo borii dubbiin jabaatee lacha baqannaa jedhanii waa yaadanii fi Ameerikaa Abrahaami sa'aatiin qabnu waan deemteef dhuma irratti manni murtii aana magaala Finfinnee dhiyoo tana hundeeffame ture Finfinnee keessatti wanni kunniin dhimma Oromoon magaala Finfinnee keessatti qabdu waan Oromoo ilaalchisa irratti jajjabinaan hojjechuuf waan kan hundeessu isaa labsii wayitiin balbaloomsa jira. Waan suni wal qabatee dhaabbatii obboleessii bilchiginnaadhaan beenni Izeemaanii naa balbaloomsan malee ta'uu hin qabu jedhee waaccifuuf jira. Isi Izeemaan kunniin biyyi Itoophiyaa
abii walii aangoo abiyyuu caalaa qabaachuun dhabu yeroo tokko tokkoon shakkabee ta'anii. Izeemaa fi paartii bilisiginnaa gidduu gaarummaan illee hin jiru jedhanii haa ta'uti wanni izeemaan jedhumaa inni gabaasa xalayaa barreesse karaa ፓርቲ ጠለያ በሬሴ በቅርቡ የተቋቋመው የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ወረዳ ፍርድ ቤት ስልጣንና ኃላፊነት ምንድነው ከንጀዱ ገራ ዋጅራ አባላንጋ ፌደራል በሬሴ ማን ሙርቲ ጎዲና አዳ አና ፊንፊኔ